Yooyyaa akkam jirtu nagaan gooftaan dhuma keessaniif haa baay'atu. Seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos kutaa 15ffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya kan taatan ammoo like share gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya. Guyyaa dhumaa raajota sobduuf dhufaatii gooftaa Yesuus. Ergamoonni seexanaa baay'een gara biyya keenya Naajeeriyaatti macaafa qulqulluu dabalatee kitaaboleen hafuuraa baay'een akka hin galle gochuudhaan kiristaanota dadhabsiisuuf karoora qabu turan. Seexanni yeroo hundumaa warra gooftaa Yesuusitti hin amanne kan amantaa adda addaa keessa jiraniif hin jirre adda addatti fayyadamee kiristaanota ari'achuuf ajjeechaatti baay'isuuf guddaa tattaaffata. Fayyina foonii kan kennu fakkeessee mul'ata kan qabu fakkeessee nama yakka hojjete kan adda baasee beekuuf adabu fakkeessee beekaa yookaan hayyoo fakkeessee abbaa ogeessaa of fakkeessee maqaa namoonni har'a qaallichaa xonqaayii hayyuu abbaa baluuf kan kana fakkaatan qabaatee itti lubbuu dhaloota baay'ee galaafachuutti jira. Qabeenyi namoota baay'ees korma yookaan sangaa fidii, korbeessa fidii, birrii hammana kana fidii, lukkuu bifa kana fidii fi kan kana fakkaatan jedhee seexanni nama baay'ee qabeenya harkaa fixaa abbaa qabeenyummaa irraa gara harka qallummaatti gara hiyyummaaf kadhattummaatti jijjiireera. Warra akkasii kana atu ana caalaa beektame lakkaayamma abalufaa jedhiitii. Egaa ati maaliif sobamta ree? Waaqayyo waan si jaallatuuf kunoo amma sitti dubbateera. Ergaa kana fudhadhu amanii araara galii dhiiga Yesuusin of qulleessi seexana jalaa du'aaf abaarsanis sitti fidu jalaa bahi dafii ammumaa Yesuus gooftaan harka isaa bal'isee jaalalaan si waamaa jira. Akka isin hin sobamnetti waan tokko jala sararee isinitti himuun barbaada. Dinqiin sobaa adda addaa ergamoota seexanaatiin raawwatamuu argitaniittu ta'a. Kana durumaan gooftaan Yesuus keenya seexanni mallattoo adda addaa agarsiisuudhaan namoota baay'ee akka dogoggorsuuf jiru dubbateera. Isuma kana wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 irratti gooftaa Yesuus akkas jedhe, masiyoonni sobaatiif raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaaf dinqii baay'ee ni agarsiisu. Kunoo ani duraan dursee isinitti himeera jedhee barsiise. Kunoo atis amma dhageesseetta. Kanaafuu isa kanaan adaraa maaloo hin sobamin. Gooftaatti maxxanii sagalee Waaqayyootiin jabaadhu, kadhannaadhaanis jabaadhu. Seexanni yeroo hundumaa hojjettootaaf ergamoota isaa yeroo hundumaa cimsee jabeessee yeroo hin qabnu dafaa ariifadhaa jabaadhaa jedhee wanti inni ajajuuf ergamoota isaa mudduuf maaf akka ta'e hubachuu qabdu. Kun kan ta'uuf yeroo murtee isaa akkasumas kan ergamoota isaa akkasumas warra isa dhaga'anii isa duukaa deeman gara ibidda bara baraatti gatamuun isaanii dhiyoo akka ta'e gooftaa Yesuus dhufaatiin isaa akka dhiyaate yeroon isaas baay'ee akka gabaabbate waan beekeef halkaniif guyyaa hojii badii balleessii hojjeta. Dhufaatii Yesuus akka dhiyaate seexanni beekkate kunoo asiif achi balaqqisaa jira. Ati hoo qophii maalii keessa jirtu obboleessaa? Ati hoo obboleetti? Gooftaa Yesuus warra isatti amanan gara mootummaa bara baraa isaaniif qopheessetti fudhachuuf warra isatti amanuu didanii seexana hordofan immoo murtee ibidda bara baraa kan gahannam kanatti kennuudhaaf dhufuu ga'eera. Akkuma duraan gooftaan mallattoo dhufaatii isaa dubbate irraa hubachuu kan dandeenyu waraanaa, beelaa, socho'a lafaa, qabbanaa'uu jaalalaatiif dabalaa deemu hammeenyaa addunyaa hundumaatti himamaa jiraachuu oduu fayyinaa sagalee misraachoo dhufaatiin isaa jala ga'uu nuuf mirkaneessu. Akkuma ati dhagaa jirtu kana sabni baay'een karaa adda addaatiin ergaa fayyisuu gooftaa Yesuus kana dhagaa jiru. Kan dhaga'anii dhugaadha jedhanii gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatan fayyina bara baraa akka argatan kan lakkii jedhanii kan didan immoo abidda bara baraatu eeggataa jira. Ati eessa jirta? Eenyutu beekaa? Carraan kun siif isa dhumaa ta'uu danda'a. Ammuma murteeffadhu Yesuus Kiristoositti amanii fayyi. Yesuus Kiristoosiin malee karaan fayyinaa hin jiru. Ana ergamaa seexanaa ta'uu keessaa dukkana du'aa sana keessaa gara ifa jireenyaatti kanatti na fide. Dhuguma Yesuus inni hundumaa irratti gooftaadha. Fayyisaadha. Akkuma na fayyisee gooftaa naaf ta'e kana fayyisaaf gooftaa keessiif ta'u jireenya siif ta'u seenaa kee jijjiiruu barbaada. Deebiin kee maali?